Harka fuunee daawwattoota keenyaa akkam jirtu kun oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu kan isiniif dhiyeessu Anusmaan Kumeeti. Abbaan alangaa mana murtii mootummaa Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa dabalatee hogganoota paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo 22 erga himanarratti dhiyeesseen booda namoonni 4 achi buuteen isaanii dhabamu itti aanaan durataa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuu OMN itti himan Abdii Fiixee. Abbaan alangaa mana murtii mootummaa Itoophiyaa kan obbo Baqqalaa Garbaa fi hogganoota paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo 22 kan biroo himate miseensummaati hanga hooggansaatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee fudhataniitu kan jedhuun ture. Keessumaa obbo Baqqalaa Garbaa gara biyya alaa deemuun hogganoota dhaaba kanaa waliin wal quunnamanii ajaja achii fudhatanii dhufan paartii mormituu biyya keessaa seeraan galmaa'ee jiru golgaa godhachuun miseensota isaanii kanaaf gahee hojii hiruudhaan ergama adda bilisummaa Oromoo hojiirra oolchuuf tattaaffii guddaa gochaa turanii jechuudhaan keeyyata seera farra shororkeessummaarra ce'uun yakka hojjetanii jechuun himate. Mormiin uummataa guutummaa Oromiyaa keessatti dhalateef lubbuu namootaa bade akkasumas qabeenya barbadaa'eef mootummaan sababaa kan godhates kanuma. Ittaanaa durataa paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu himati akkasii kun abbaa alangaa mootummaa Itoophiyaatiif haaraa akka hin taane erga dubbataniin booda haala amma biyyattii keessatti mul'atuun namni tokko maaliinuu haa himatamu garuu isattiin himatameen hidhamee mana hidhaa keessa jiraachuunsaa beekamuu dhumtiyyuu akka waan gaarii tokkootti ilaaluu jalqabneerraa jedhu. Maaliif jennaan namoota qabamanii haga har'aa achi buuteen isaanii hin beekamne kumaatamaan jiru waan ta'eefi jedhu obbo Mulaatuun. Kuni waan haaraa miti nuuf kun yeroo dheeraa yommuu Oromoon tokko qabamee mana murtii yommuu dhaqu himanni jiru kan inni itti himatamu balleesseetta kan jedhamu shororkeessaa adda bilisummaa Oromoo wajjin walitti kan hidhate jedhaniiti kan isaan yeroo hundumaadhaa irratti himatanii himanni irratti dhiyaatu malee waan gara biraa miti haaraa miti kun nuufi Oromoon tokko yeroo hundumaadhaa mootummaan kun yommuu inni balaaleffatu adda bilisummaa Oromoo wajjin walittidha. Kun egaa tooftaa masaatii namni waan gara biraa fi horaqeyyuu kana kan inni himatu malee waan haaraa jennee waan ilaallu miti. Hundumaa caalaa baruun kan nu gubbaa jiru Oromoon yeroo ammaatti keessumaa warri biyya keessa jirru afaan qawwee jala jiraanna jechuun hin danda'ama. Nagaan ba'anii galuun hin danda'amu. Abbaa argitu qabeessiidha. Akka barbaade godhaa. Mana baasanii rukutuu, hirreebuu, isa jaalaayyuu ajjeechaan jira. Hundumaa keessaa wanti ba'eessi amma immoo hidhamuun dhumtuu hidhamaniidhuma mana hidhaa taa'uun waan guddaadhaa jennani. Maaliif ennaa jettanii yeroo darbe akka dubbannetti amma namni 2627 qabamanii godina adda addaarraa qabamanii hamma ammaatti achi buutee isaanii hin beekne. Iddoo isaan dhaqan hin beekne. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti himata hoogganooti paartii isaanii ittiin himataman kana muummicha ministeeraa biyyattii dabalatee yeroo adda addaatti aangaa'oti biyyattii gadi ba'anii sadarkaa paarlaamaatti mormii uummataaf kan madda ta'e hanqina bulchiinsa gaarii akka ta'ee fi isa kanaaf ammoo mootummaan isaanii akka itti gaafatamummaa qabu dubbataa ba'anii jedhu. Waan walitti dhufu miti maasaa isaanii amma yoo dura dhageessaniitti yoo ta'e kafaawoodhaa kanii sochii kana biyya kana keessatti Oromiyaa keessatti sochii kana kan kaasee kan uumee jeequmsi kun hundumtuu ka'ee kan ga'uu danda'e warra shororkeessota bakkee jiran wajjin walitti hidhanii biyya kana keessatti rakkina uumaniiru jedhaniiti kan balaaleffatan oduu himtoonni mootummaa fi muummee ministeeraas kan nu himate. Ergasii booddee immoo ta'anii takka turanii raatanii lakkisaayii nuyi hanqina bushinaa qabna dadhabinaan nurra jira kun rakkinaa jedhanii immoo paarlamaanumatti dabalanii namni gara biraanuu booddee hin jiru dadhabni kun nu keessa jira kanaaf egaa kun maal sitti fakkaata kun waan haaraa miti. Kunotoo kanaan jiru obbo Baqqalaa Garbaa Dajanee Xaafaa Addisuu Bulaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo guyyaa himannaan sun irratti dhiyaatee jalqabee achi buuteen isaanii hagammaatti waan beekamu tokkoyyuu hin jiru. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti hidhamtoota 22 ta'anii erga mana hidhaa Qilinxootti ergamaniin booda isaan kun arfan addaan fo'amanii fudhatamanii jedhu. Baqqalee Garbaati, Dajanee Xaafaati, Addisuu Bulaallaati, Gurmeessaa Ayyaanoo. Namni arfanuun isaanii
nama 22 ta'anii achitti mana hidhaa maakalaawidhaa baafamanii mana hidhaa isaa iddoo Qiliintoo jedhamutti geessanii ergi achi ga'anii booddee kiniinii liqimsaa jedhanii kiniinii hin liqimsinu nuun dhukkubsanne hakiimnis nuun ajajne kiniinii hin liqimsinu jennaan isintuu jara kanaa fuudhee akka isaan hin liqimsine kan godhu isinii jedhanii hojii geggeessitoota ofeekoo warra ta'an warra kaafaa'oo keessaa isinii kan dura buutanii akka warri kaanis fudhanne jedhanii amma gaa isaanii achitti hambisanii yeroodhaaf nama arfanu warri 18 achitti hafaniiru isaan amma achi buutee isaanii hin beenu gaa warra kanaan dura 2627 sanatti dhaqanii dabalanii isaanuma kanas immoo akkasuma dhossu ta'e yooyin waan gara biraarraan ga'aniiru ta'e amma walii isaan beenu akka achi buutee isaanii hidhamne mana hidhaa hundumaas gaafatameera maakalaawis gaafatameera iddoo isaan jiran baruu hin dandeenye. Isaan kun arfan sababaa isaan qofaatti addaan fo'amaniif qoricha akka liqimsaniif isaaniif kenname diduu isaaniirraan kan ka'e ta'uudha kan obbo Mulaatuu Gammachuu dubbatani. Akka isaan jedhanitti qorichi sun kan ogeessa fayyaan ajajameef osoo hin taane maalummaa isaa beekuu dhumtiyyuu kan baay'ee nama rakkisudha jedhan. Maal egaa kiniiniin mootummaan kan inni sii kennu kiniinii isa ta'u waan barbaade isa ta'u si fayyises si ajjeeses fudhachuu si gubbaa jiraa ergeedhanii na ajjeeses na jiraachises jettee fudhatta kaa yoo didde immoo akkasuma kana rakkinni jiru kun seera kana hin beennu nuyi kana amma kanan duraatti nageenye kun haaraadha nuufi maaliif fudhadha akka jedhanii maal akka ta'e isaa baruu hin dandeenye. Namooti yoo mana hidhaa tokko mana hidhaa biraatti darban tarii dhukkuba mana hidhaa biraa keessaa fidanii akka hin dhufne kan ittisu qoricha prophylaxis jedhamu akka fudhatan odeeffannoon dhagayeeraa kan jedhan obbo Mulaatuu Gammachuu haa ta'u malee isa kana waardiyyaatu balbalarra dhaabbatee isaanii laata osoo hin taane ogeessota fayyaatiin erga ilaalamaniin booda ajajamaafi jedhani kun garuu sana nutti hin fakkaatu otuma prophylaxisiidha ta'ees diduun sadarkaa kanaan nama gaha jennee yaanneen beeknuu jedhani. Akka obbo Mulaatuu Gammachuu jedhanitti bor jechuunis eebila 26 bara 2016 hundi isaaniiyyuu beellama mana murtii qabu waan ta'eef carraa nuti qabnu bor eeggannee dhaqnee mana murtiitti yookaan dhiyeessan ta'eef ilaaluudha jedhan. Boor dhiyaatu facaasaadha gojja lammaffaa facaasaa dhiyaatu egaa mana murtiitti immoo fidanii dhiyeessumoonni sulaata kan jedhu kana abdiin keenya amma boriin argina laataa jennee yaadna. Guyyaa borii mana murtii dhaddacha Lidataatti dhannee achi immoo hin dhaggeeffannaa hin egaa achitti dhannee yoo fidanii hin ilaallaa yoo arguudhaa baanne egaa wanta godhamu kana booddee immoo Waaqayyootu beeka. Naannoo Gambeellaa mooraa baqattoota Hajjaawwii keessatti ajjeechaa hojjettoota mooraa san irratti raawwatamee ture balaaleffachuun magaalaa Gambeellaa keessatti mormiin itti fufe. Mormii guyyoota lamaaf itti fufeen guyyaa kaleessaa namoonni 2 rasaasaa poolisoota federaalaatiin rukutamuun himame. Bal'inni oduu kana akka itti dhiyaata. Naannoo Gambeellaa mooraa baqattoota Hajjaawwii jedhamutti eebila 21 bara 2016 halkan keessa hojjettoota mooraa sanii fi narsiingii hedduu dabalatee namoonni 22 baqattoota Suudaan kibbaarraa baqataniin akka ajjeefaman kan dagatamu miti. Kana hordofuun magaalaa Gambeellaa keessatti baqattoota kana balaaleffachuun hiriirri mormii itti fufee jira. Jiraattota mormii isaanii geggeessaa jiran irratti poolisoonni federaalaa dhukaasa roobsaniin namoonni 2 rasaasaan madaa'uu isaanii jiraataan magaalattii tokko himan. Ijoolleen namoonni nuti katamaa keessa jiran hundi jara walitti yaa'anii mormii gochaa turan. Isaan booda gara safara Niwlaandii kan jedhamu Gambeellaa keessaa gara sana ijoolleen deemuuf taanaan makkaraa federaaliin deebi'anii immoo gara Jawwee kan jedhamu kaambichi gara lafa namoonni itti ajjeefamanii deebi'anii deemuudhaaf jennaan makkalaakiyanii fi federaalonni itti yaa'anii uleedhaaf masaraan deebisan kaleessa guyyaa guutuu ittuma fufaa oolee kaleessa garuu ijoollee dura deemaa turan namoota 2 rukutaniiru warri federaalota. Maaliin rukutan? Masaraadhumatti tokkosanii ijoollee fuuldura deemaa turan namoota 2 rukutanii sanaan booda warri jiran sodaatanii gara booddeetti deebi'anii katamaadhuma keessa bakka namoonni olii gadi intinaan jecha oolan kaleessa. Poolisoonni federaalaa jiraattota karaa nagaan mormii isaanii dhageessisaa jiran kanaaf deebii seera qabeessaa deebisuu dhiisanii gochaalee gara jabeenyaa raawwataa jiru. Kanneen rasaasaan rukutamaniin alatti reebichi hamaan isaan mudatee namoota hedduu ta'uunis himamee jira. Namoonni rasaasaan rukutaman kun wayita ammaa kana qaamota isaan rukuteen fudhatamanii haga ammaatti bakka hin beekamne geeffamuu isaanii namni kun dubbatan. Ijoolleen rasaasaan rukutaman kunoo eessa jiru? Eessatti argamu? Ijoolleen lafa jalatti fudhatan hin beeknu garuu eega rukutanii booda ijoollee kan biraa wajjin walumatti qabatanii fuudhanii makiinaatti gaananii deeman lafa jarri jiru hin beekamu.
Jiraattonni magaalaa Gaambeellaa kun mormii isaanii kanaan dhaadannooleen isaan dhageessisaa oolan biyyuma itti dhalanne keessatti baqattoota biyya biraatiin ajjeefamuu hin qabnu. Raayyaan ittisa biyyaa fi poolisoonni federaalaa mormii kennaa karaa nagaan geggeessaa jirru rasaasaan deebii kennuu haa dhiisan. Mirgi ummatoota biyyattii hundi kabajamuu qaba kan jedhudha. Mormiin isaanii baay'eedha. Siddeetanyoonni nu bitanii siddeetanyoonni nuuf ba'anii sagaleen keenya dhaga'amu bilii akkanatti dukkanaa'ee nutti nafu gaaf tokko isitti baana waan jedhamu baay'inaan sagalee dhageessaa jira. Sagaleen kun gaafa sanbata dura ture kaleessas immoo beeruma walii amma daldalaatti. Namni kun akka jedhanitti wayitaammaa kana magaalaa Gaambeellaa keessatti wanti shokosu tokkos hin jiru. Hoomaan waraana ittisa biyyattii magaalaa waan weeraraniif jecha namni kamuu magaalaa keessa socho'uu hin dandeenye. Akkasumas manneen daldalaa hundi cufamee jira jedhan. Aga katamaan sun garri Niwlaandii jedhama. Naannoon Nuweerii jajjabee kan jedhamtu jirti. Bishaan sana darbanii jarri gara katamaa deemaa jiran. Katamaa sana achi immoo kan ba'an yoo jiraatan ijoolleen gara sana jiran gara sana duukaa fiiganii ari'atanii gara sana akkas deebisaa jiru. Katamaan sun garuu qaxxa itteetuma jirti. Suuqiin hin banan. Qaamonni meeshaa waraanaa hidhatanii gara magaalaa Gaambeellaatti bobbaafaman kun reebicha hamaa jiraattota irraan dhaqqabsiisaa jiraachuullee namni kun himanii jiru. Mooraa baqattoota Jaawwii jedhamutti baqattoota Suudaan kibbaatiin namoota ajjeefamanii turan keessaa dhalattoonni Oromoo 12 ta'uu isaanii gabaasuun kenna kan yaadatamudha. Ammas namoonni kenna ajjeefamuu hin qaban jechuun mormiin ummatichaa magaalaa Gaambeellaan alattis bakka birootti ka'aa akka jiru jiraattonni dubbatanii jiru. Sababaan ajjeechaan kun hojjettoota mooraa baqattootaa keessatti tajaajila kennaa turan irratti raawwatameef konkolaataan boottee bishaan dhugaatii fe'ee deemu tokko akka tasaa daa'ima baqattootaa kana rukutuun ajjeesee ture. Du'a daa'ima tokkootiif jecha baqattoonni kun hojjettoota mooraa sanii 22 ta'an irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwachuu isaanii gabaafnee turre. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti rooba jabaa roobeen lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti balaan hamaa dhaqqabsiisuun himame. Abdii Fixee gabaasa qaba. Roobni halkaneedaa magaalattii keessatti roobe baay'ee jabaa ture jedhu jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa. Rooba sanaan booda riqichi gandoota naannoo wal quunnamsiisu tokko gargar citee jira. Uummata addaan walirraa hiriiraa namooti 4 lolaadhaan fudhatamaniiru akka jiraataan magaalattii kun OMN'tti himanitti. galgala ba'aa sibii booda ilaan qagana magaalamaa roobe naannoo Dirree fi magaalaa Dirree Dhawaa gidduu rooba guddaadhaa fi bilbila dachaatu fi bilbila karaa goorroo jiru san ilaan qab afaan irra guutee fi bishaan dabare bilbila karaa goorroo jiru san inni qabsee akka ilaan gaman dabare jedhe amma misinaan gama dabruu dandeessu magaalaa malkaa jabbiitti fi hursoo kaanti wataadara bita jirtu san wajjin wal qunnamsiisa bilbila guddaadha saniititti magaaluma Dirree Dhawaa keessa jira amma as magaalaa ganda gurguddaa awwadaa fi booram walitti gaa ganda kana wajjin ilmaan kana misinaan takkatti dabarsee gaa waan takkallee godhuu hin dandeenye ilmaan kana misinaan dabaluu hin dandeenye asaanimti guddaa mootummaadhaafee amma saniititti nama afur ganda Addis Katamarraa fuudhee fi misinaa konkolaataa lama yidii tiraasa shawaa keessa jirullee sanillee fuudhee kuteen akkasitti fudhoogaa amma saniinti guddaa mootummaadhaafee ilmaan kanaa bilbila kana karaan jijjiirrallee ni jiru misinaan dabarsuun ganda industirii zoon jedhamu bikka biyyaatti jedhagan ani cufaa'uugaa wal qunnamsiisuun dandeenyee magaalaan Dirree Dhawaa amma iddoo rakkoo keessa naannoo magaalaa guututti roobee naannoo Dirree Dhawaattis akka jiru roobaa bulee jira. Misinaa yidii tiraasii lamaatu fuudhame misinaa yidii tiraasa lamaatu fuudhame afuriitu ammas sababa kanatti jechuun nama afur ajjeese bishaan kun galaanni fuudhee nama afurtu dhume egaa lammaa kabirootis jiraachaan malaa lammaan beekamne egaa miidiyaanis waan dhiyeessan qabu lammaan tanaa. Eenyummaan namoota kanaa barameera. In baramne gana amma ilmaan kanaa barbaadu jiranii namni galbii uummata ganda Addis Katamaatti nama ta'e amma akka gaariitti information hin qabu. Naannoo roobi kun badii dhaqqabsiise naannoo mana jireenyaati moo naannoo mana daldalaati moo naannoo industiriiti? Bilbila amma kan qabte gandaa seenee jira ammoo bilbila ganda duraan seenee wanni godhu ture sana irraa ijaaranii jiranii ammaan kana bilbila kana hedduu wanni godhe naannoo industiriiti. Rakkoo mudate kanaaf mootummaan yeroodhaan nu dhaqqabuu hin dandeenye jedhu jiraattoti kun. Waan kana laaluun sabi ammoo wanta kallee lammaan tanaa waan godhaa jiranii jiru wanta godhuu hin dandeenye. Jiraataan kun akka jiranitti riqichi gandoota ollaa wal quunnamsiisu sun kan cabe erga roobni sun dachii riqichi sun irratti ijaarame gargar diigee biyyoosaa haree fuudhee deemeen boodaa jedhu. Ni
Walitti ba'ee baqaqeetii cina gidduutti gabbee lafa jala nyaateeti kiraata uumeeti gidduu fi gama fuulduraatti fi gama hundaanuu kiraata uume. Roobni halkan guutuu roobaa bule sun dhaabbatus samiin duumessaan waan golgamee jiruuf itti fufuu danda'a hin amansiisuu jedhu jiraataan kun qaamni mootummaa waan dhufee hin ilaalleef badii dhaqqabe hagammaattis adda baafannee beekuu hin dandeenye jedhan. Amma tasgabbaa'ee jira roobi gaa'ilaa ganama duumessaa tureetti amma tasgabbaa'ee jira amma duumessi nima jira adilleen baasillee duumessi nima jira roobuu fuulduraafis akka roobuu barsiisa. Badii magaalaa keessa waan qabsiise qabu ammoo nama afur ajjeese namni afuran ajjeesan ganda magaalaa keessa ajjeese ganda Addis Katamaatti namoota afur fudhatee deemee eenyummaa nama kanaa biyyee baratamee siifin erga. Baatii darbee naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaa keessatti rooba jabaa roobee tureen booda manneen 200 ol akka mancaaniif akkasumas lubbuun namoota 28 akka darbe miidiyaan biyyattii gabaasee ture. Rooba jabaa mudate sanaan booda lagi Faafen jedhamu guutee dhangala'uu isaarraan kan ka'e lolaan gara magaalattiitti dhufuun kan qabeenyaaf lubbuu namootaarraan balaa guddaa dhaqqabsiisee ture. Naannoo Affaar keessattis baatiidhuma wal fakkaataa keessa rooba jabaa roobeen booda lubbuun namoota 5 darbuun gabaafamee ture. Magaalaawwan Oromiyaa hedduu keessatti qondaalonni OPDO walgahii geggeessaa kan jiran yoo ta'u mormiin jiraattota isaa mudataa jiraachuu maddeen nuuf himanii jiru. Guutuun gabaasa kana akka taanutti dhiyaata. Qondaalonni OPDO Oromiyaa bakka garagaraatti maqaa hanqina bulchiinsa gaarii furuu jedhuun wayita walgahii isaanii geggeessaa jiranitti mormiin ummataatis isaan hudhaa akka jiru himame. Jiraattonni biyya keessaa akka nuuf himanitti qondaalonni dhaadiyoo kun rakkoo ummata Oromoo irratti gombifamtee jirtu furuu dhiisanii walgahiidhaaf asii achi fiiguun isaanii sirna bittaa aangoo isaanii dheereffachuu malee bu'aan tokkos hin jiru jedhan. Waggoota 25 darbanis haaluma amma arginu kanaan walgahii jedhaa umrii isaanii fixaa jiran malee haga ammaatti qabataman wanti mul'ate hin jiru. Keessumattuu mormii ji'oota 5f geggeeffamaa jiru kanaan wayita ummanni Oromoo hoomaa waraana biyyattii fi loltoota agaaziitiin ajjeefamuu fi hidhamaa jiran kanatti bakka bu'oota ummataati kan ofiin jedhu OPDO'n waan hojjete tokkos hin qabu jedhan. Maddeen biyya keessaa akka nuuf himaa jiranitti qondaalonni kun wayita mormiin ummata biyyattii hudhee qabee jirutti walgahiidhaan ummata hafarsaa jiraachuun isaanii kufaatii irraa kan isaan hambisuu miti jedhan. Mormii ji'oota 5 geggeeffamaa jiru kana keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi loltoota agaazii dabalatee poolisoota federaalaatiin namoonni nagaa ajjeefaman 550 ol akka ta'anis himamaa jira. Wayita namoonni nagaa kun gara jabeeyyii mootummaan bobbaaseen ajjeefamaa jiranitti qaamonni OPDO waan takkas hin dubbanne jedhan. Amma ammoo nuti bakka bu'oota ummataati ufiin jedhanii walgahiidhaaf ummata bokossaa jiraachuun isaanii tasuma fudhatama hin qabus jedhan. Akka jiraattonni jedhanitti qondaalonni mootummaa humnaan biyyattii bulchaa jiru malaammaltummaa fi kira sassaabdummaadhaan liqinfamanii jiran. Qaamonni kun rakkoo ofii isaaniitii uumaa jiran furuu dhiisanii ummata karaa nagaan mormii isaa geggeessaa jiru karaa dabarsuuf burraaqaa jiru. Ji'uma kana keessa godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo keessatti hanqina bulchiinsa gaarii furuu maqaa jedhuun wayita qondaalonni dhaadiyoo jiraattota walitti qabanitti mormiin cimaan isaan mudatee ture. Mormiin waan isaan mudatee turee fi walgahiin isaan geggeeffatanis fashaluu isaa kan jiraattonni nutti himan gabaasuun kennan yaadatama. Dhaabbanni OPDO kun Oromiyaa keessatti hooggantoota dhaaba isaanii 829 irratti tarkaanfii kan fudhatee ji'uma kana keessa ture. Qondaalota tarkaanfiin irratti fudhataman keessaa namoonni 121 bakka hooggansa hojii isaaniirraa kan gadi buufaman yoo ta'u 708 ammoo guutumaan guututti gaafatamummaa isaaniirraa akka kaafamanis beekamee jira. Aangoo irraa wal harcaasuu malee ammas biyyattii keessatti jijjiiramni dhufe tokkos akka hin jirre jiraattonni dubbatan. Keessumattuu mormii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru namoonni 13,000 ol waraana biyyattiin qabamanii manneen hidhaa garagaraatti rorrifamaa osoo jiranii dhaabni kun furmaata kennuu hin dandeenye jedhan. Kun kana agarsiisu Oromiyaa keessatti OPDO'n maqaadhaaf malee humna aangoo biyyattii bulchuun akka hin qabne ifa galaadha jedhan. Qondaalonni kun Oromiyaa magaalaawwan adda addaa keessatti ammas walgahii isaanii geggeeffataa kan jiran yoo ta'u uummannis mormiidhaan dura dhaabbataa akka jiru jiraattonni himanii jiru. Guyyaan ayyaanaa hundeeffama OMN waggaa lammaffaan Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti yeroo 5affaaf haala midhaagaa ta'een kabajamee jira. Itichaa guddataa waan qindeesse qaba.
Ayyaanni hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waggaa lammaffaan biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti eebila 22 bara 2016 si'a shanaffaaf haala miidhagaan kan kabajame ta'uu dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Jiddaa akkasumas dura taa'aan koree deeggarsa OMN fi miseensi koree boordii OMN obbo Mahammed Nuur Hassan himanii. Biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti marsaa shaneffaadhaan iddoo miidiyaan kun hundeeffameeti kan kabajaa jirru. Inni miilanaa shaneeffaa keenyadha jechaadha. Miidiyaa kanaaf baay'isee uummanni keenya uummanni magaalaa Jiddaa baay'isee ilaalcha guddaa qaba. Iddoo guddaadha kan inni miidiyaa kanaaf laatu. Fedhiidhaaf dheebuu miidiyaa kanaaf qabullee guddaadha. Kanan durallee akka gaariimatti tumsaa gargaaraa kan turame ammallee dheengaddaa akkuma seera Oromootti eebbaan jalqabee hawaasni keenya nutti yaa'ee kabajneedha kan deebinee. Keessumaa jedhu obbo Mahammed Nuur dhiitaminsi mirga namoomaa biyya Itoophiyaa keessatti lammiilee mudachaa jiru irraa kan ka'e namoonni biyya ormaa keessatti dararamaa warreen kaan immoo irbaata qurxummii ta'aa jiru waan ta'eef hayyoonnis ta'e abbootiin amantaa miidhaa dhimma kanaan qaqqabaa jiru furuuf namootaaf hubannoo kennuun sochiin eegalamte gara xumuraatti fiduun bilisummaa dhaloota egeree dhaalchisiisuun murteessaa ta'uu himaniiru. Qotee bulaa keenya rakkisaa jiru kana daldala keenya kisaaraa guddaarra kan geessisaa jiru kana walumaa galatti hawaasa keenya kan miidhaa jiru kana ilaaluurraa kan ka'e danda'anii ilaaluu dhabinarraa kan ka'e yeroo ammaa kana qurxummiidhaan nyaatamaa jiru kan jedhu bal'inaan uummanni gadda guddaadha kan isatti dhaga'amaa ture. Kunillee karaa sheekotaa, karaa beektotaa, karaa hayyotaa, karaa lubaanota keenya barmoonni guddaa uummataaf laatamee uummanni fincila gaaffiisaa biyya isaa keessatti mootummaa kana duukaa qabsoo deemamaa jirutti makamuudhaanii falmachuuti bu'aa guddaa seenaa guddaa agarsiisa malee karaa hin dandeenyeen boornu darbaa kan jedhu biyya gadhiisanii biyya diinatti laatanii baqachuun kun miidhaa guddaa kan isaan irra geessisee jiru gadda guddaa boo'icha guddaadha kan uummanni dabarsaa ture. Gara fuulduraattis akkaataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork itti fufinsaan tumsuu danda'an irratti mari'achuu isaaniillee obbo Mahammed Nuur himaniiru. Ayyaana hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waggaa lammaffaa sababeeffachuun gochoota sukkaneessaa saba Oromoo irratti mootummaan biyya Itoophiyaa TPLF raawwatee fi raawwachaa jiru dhalattoonni Oromoo biyya alaa jiraatan hiriira ba'uun tokkummaa agarsiisuun dhageettii saba Oromoof ta'aa jiranis hedduu kan isaan boonse ta'uu dubbatu. Obbo Mahammed Nuur itti fufuun OMN sabni Oromoo biyya keessaas ta'e biyya alaa akka tokkummaa of shoora guddaa taphateera erga jiranii booda hawaasni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa gama danda'ameen sochii kana biranii dhaabbanna warreen biyyoota Awurooppaa USA fi kanneen biroon dhiibbaa dippiloomaasii mootummaa biyya Itoophiyaa irratti fiduudhaaf hojii eegaltan hanga dhumaatti itti fufaa jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Karaa dippiloomaasii kan isin hojjetaa jirtanii biyya Awurooppaa, Ameerikaa baay'ee isin galateeffannaa galata guddaa uummanni keenya isin gashaadha kan jiru. Kun akkuma jirutti itti fufamee warri kaan immoo karaa qabsoo deemsisuudha. Karaa kan biraa wanta tokko jiru kanarratti waliigaltee guddaa dabarsaniidha kan isaanii walgahii keenya xumurreechaa koodha. Haa ta'u ulfaadhaa obbo Mahammed Nuur ibsanaaf kennitaniif. Galatoomii haadha koo nagaatti. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnu haganumaa hagammaatti nu daawwachuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Gama kiyyaan horaa bulaa. Warri OMN karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 40 47 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 02 80 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.